السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمركم جلتمتو تافي كابجمتو ومطلوب عليكم أنا بعد كفتو ينك كابجرا جرت بكم سنجرتني كتير نجافي كبجان كنا سنبر عجلات وشاء أكما بركمه هر اللي مشى هاروا في مشى باي في أكسر مشى وجوان أورجينالي تايس بكبر اسمه بتجرا أسكت مشى بازار اللي هنجرا يجرا مشى بعيدا في مشى قواتي تو يجرا مال كانوا قف عربي مجلس اللي هنجرا اسم مو يفسنا رايكم وقت مران ورد بقفة توسنا رايكم أسمع سبسكرايب لايك شير كوتشو من الرافة ناس هنجرا ريو تكسني في اللي قوداتي شير قوداتي الأبرتي كأسني هم قوي كانوا مشى كنا بري فديجرا jalqabarratti qasanii himuu qabu saanii nyaataati. Saanii nyaataa darzana tokko qabdee jira obboleettiin jirma. Saanii nyaataa darzanni tokko qabdanii saanii nyaataa darzana qabdi. Saaniin kun baay'ee bareeda furdaa ta'e jechuudha. Argitanii akka waan miilaa wayiillee qaba jechuudha. Jala isaatiitti baay'ee furdaadha. Nam tokko yoo akkana ilaaltanii wanni mawayii waan haphii caboo isin fakkaachuu danda'a. Baay'ee furdaa fi akkasuma kan kwaalitii ta'e jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan saaniin kun baay'ee furdaadha. Kwaalitiidha. Bitaadha isiniin jedha. Footoo irratti waanuma namni baay'een keessaan saanii nuun bitinii akkana nuun bitii haphiidha na fakkaataa namni naan jedhe hin jira jechuudha. Asuma dhageeffadhaa isiniin jedha warra akkas naan jettanii saaniin kun amma dhiyoo dhufu baay'ee furdaadha. Argitanii saanii kaawwaniin walitti madaalamu saanii baay'ee furdaa ta'e argitanii baay'ee furdaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee furdaadha. Miila isaa kana isin ilaaltanii hubachuu dandeettanii saanii baay'ee furdaadha. Darzan isaa birrii 2000 jechuudha. Osoo orjinaali ta'uu baate gatiin isaa tokko ol hin bahu baay'ee furdaa ta'e darzan isaa birrii 2000 jechuudha. Darzan tokko burcuqqoo bishaanii darzan tokko kilooti jechuudha. Burcuqqoon kunillee burcuqqoo kana jechuudha. Bareedaadha argitanii qosa argitan kana burcuqqoo bareedaadha. Darzan isaa birrii 1200 jechuudha. Kanillee asumaan nabruma jirti jechuudha. Burcuqqoon shaayii isa kana jechuudha. Burcuqqoon shaayii kinooti isilleen darzan isii birrii 900 gimmaashoo ta'e birrii 450 jechuudha. Akkanatti bareedee isinii dhiyaatee jira jechuudha. Ragootiin kun ragootii orjinaaliidha isiniin jedhee jira. Darajaa lamatu jira. Orjinaaliif kaantu jira. Inni kun orjinaaliidhaani. Namoonni hin beekne sirriitti baradhaa isiniin jedha. Aynata lamaan jira. Kun orjinaaliidhaan jechuudha. Orjinaaliin kun kana isiin isaa kana wajjin birrii 3000 jechuudha. Meeshaa isaa guutuu wajjin. Kinooti inni darajaa hedduu qaba jechuudha. Isin kanaanii tokkoffaan jechuudha. Inni birrii 600 itti aansee distii abbaa torbaa jedha. Distii abbaa torbaa kinooti. Distiin aynata baay'eetu jira. Qorqoorroon tokko illee jira. Qorqoorroon haphiin tokko illee jira. Inni kun furdaadha. Akkuma isin argitan kana kinooti. Itaaliidha kinoo inni kuni. Baay'ee furdaadha. Baay'ee bareedaa akka ta'e innillee abbaa firee torbaati jechuudha. Jalaa kaasee gubbaa abbaa firee torbaati 5,500 jechuudha. Innillee itti aansee distii siraamikiidha. Distii siraamikillee darajaa qabdi jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Inni kun mookookoodha. Mookokoo jechuun distii kwaalitii ta'uu namni hin beekne hin jiru. Distii mookokoodha. Waan siraamikii taate qofaa fi miti mookokoodha. Mookokoon kun orjinaaliidha. Mookookoon taanellee hin jira jechuudha. Siraamikii ta'e hagitanii siraamikii baay'ee bareedaadha. Jalli isaallee kinoo mookokoodha jechuudha. Kwaalitii kataate firee 3 birrii 6,000 jechuudha. Amma dabaluu dandeetti meeshaa kana hagan ajjattee turteetti waan ta'eef sababa Arabiyaan Majlisiitiif ture. Arabiyaan Majlisii waan qabduuf kaan jalaa bitee fi meeshaa bitee bubbuleeru waan ta'eef gatiin isaa gatii ammaatiin waliin hin madaalu jechuudha. Xiqqoo bubbuleeraa baay'eellee miti garuuyyuu innillee distiin kunillee birrii 6,000 jechuudha. Itti aansee burcuqqoo warqaamaadha. Burcuqqoo warqaamaa kun of eeggadhaa ka haqatu tokko lammaffaan isaa dhufee jira. Inni kun tokkoffaa isaa jechuudha. Lammaffaan sun hin haqatu sanii dhufee jira. Of eeggadhaa isiniin jedha. Inni sun gatiin isaallee hin qannasa. Keessaa baasee isin mul'isa. Inni kun hin haqatallee argitanii kun ka haqatu sanii miti kwaalitii san jechuudha. Kan yeroo jalqabaa sanii sinii burcuqqoon yeroo jalqabaa sun badee kanaan durallee bitaa ture jechuudha. As biratti inni sunillee birrii 500 firee sadeensaa itti aansee makarajii xiqqaadha. Makarajiin xiqqaan makarajiin darajaa qaba kinooti. MTN kana yoo ta'e baay'ee isa kana jechuudha. Makarajiin orjinaali kuwwan ka kaartooniin isaa kana hin qabne kaartooniin isaa daalachi natsaan sun forjiidha. Abbaan litirii tokko kunuyyuu birrii 600 akkamii inni sun hin qannasa. Isa san hin bitatin asiniin jira birrii 200 wal caalaa inni kunuyyuu inni kun orjinaaliidha waan ta'eef birrii 800 jechuudha. Amma sa'aatii amma kana 850 isiidha 800 hin bitee fi kinoo kana inni kunillee yeroo sanitti birrii 1,000 bitee fi amma 1,100 fi 100 galee jira jechuudha. 1,100 bitee fi inni kun abbaa litirii lamaati.
birrii kuma tokkoon bitee fi amma kuma tokkoo fi dhibba lama galeera. Itti aansee saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzii kun as bira jirtu jechuudha. Argitanii saanii feermuuzii kana jechuudha. Yeroo sanillee 3,500 ammallee 3,500 jirti jechuudha. Saanii feermuuziiti. Namoota qaba. Kun zarii distii kanaati. Mookoo godha argitanii kun mookoo jedha jechuudha. Akkasuma immoo lakkoofsa qaba. As biratti lakkoofsa qaba lakkoofsa 30 kuni lakkoofsa 30 jira 28 irraa 26 tuyyuu jira. Lakkoofsa 30 yoo ta'e birrii 3,28 yoo ta'e 2,800 26 yoo ta'e ammoo 6 ammoo 2,000 fi birrii 600 jechuudha. 200 wal caalaa deema 200 wal caalaa deema namoonni barbaadan ajajadhaa siniin jedha. Inni biraa ta'anti bilbilfa abbaa jahaatiin bilbilchaan kun abbaa jahaa jechuudha. Firee jaha qaba hanga kadhadhaatti xallalatanii macarrashaa xiqqishuu isii qaba jechuudha. Inni illee akkinooti birrii 700 jechuudha. Saarvisii kana namni kun jechuudha. Siidan birrii 500 jechuudha. Saarvisiin sun dindiinaatii kinooti kana bareedee isin dhufee jira jechuudha. Akkana bareedee isin dhiyaatee jira. Rakabotiin birrii 2,000 jechuudha. Siiniin isaa addumatti rakabotiin kadiinaatii baay'ee bareedee isin dhiyaatee jira. Inni illee birrii 2,000 jechuudha. Saanii raanii jedha. Saanii raanii kun as biratti isin dhiyaatee jirti. Saanii raanii kun darajaa lamatu jira. Kahaqatu wayillee hin jira birrii muraasa wayii qannasa. Inni kun garuu kan hin qannasanii isa kan tulluqaa jechuudha. Kan tulluqaa tokkotu jira kan qannasu. Dhufee gadhaa inni kun guddaadhaallee akkasuma immoo kan qannasanii birrii 4,000 jechuudha. Itti aansee feermuuzii warqaammaadha. Feermuuzii warqaammaa kirooti. Feermuuzii kana yeroo lammaffaadhaaf isin bite jechuudha. Nama lamaaf bitamee jira. Kirooti feermuuzii warqaammaan kana jechuudha. Abbaa seerii lamaati. Wal caalaa kun xiqqaadha kun guddaadha jechuudha. Wal caalaa inni illee birrii 5,000 jechuudha. Itti aansee saafaa lama saafaa kilooti. Saafaan kun illee xiqqaa fi guddatuu fi biraa akkasuma immoo darajaa qaba jechuudha. Illee okeedha maal akka jedhutu jira maqaa qaba jechuudha. Maqaa garaagaraa qaba. Saafaan kun guddaadha jechuudha. Inni illee tokkochi birrii 450 lamaan isaa birrii 900 jechuudha. Itti aansee baaldii guddaadha. Itti aansee baaldii xiqqaa jedha. Baaldii xiqqaa kilooti. Xiqqeen qabu akka isin bitatteetti xiqqaa jechuudha. Akka isin bitatteetiif xiqqaadha malee xiqqeen hin qabu. Inni illee akkasuma immoo okeedhaaf kaantu jira jechuudha. Kun okeedha jechuudha. Maqaa qabu wanti maqaa qabee hin jiru martuu darajaa qaba. Kun hime kun okeedha. Okee jechuun akka saafaa ta'ee baaldii ta'ee maalii wanta akkana kanneen keessatti waan akka maayitaa kanneen tokkoffaan okeedha jechuudha. Kun illee okeedha. Okeen kun birrii 500 jechuudha. Itti aansee baaldii guddaa jedha. Baaldii guddaa jechuun baaldii kana jechuudha. Baaldii kana baaldii kun baay'ee guddaadha. Akka kanarra guddaa inni maaliif hin jiru jechuudha. Baaldii isa xumuraa kana jechuudha. Baaldii guddaa jedhamee kan beekamu. Inni xumuraa kana baay'ee guddaa waan ta'eef inni illee birrii 1,000 jechuudha. Sa'aatii ammaatitti hin beeku yeroo isii bitutti birrii 1,000 jechuudha. Itti aansee ammallee kootii liizarii jedha. Kootii liizara haadhaatu jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa isiniin jedha. Kennaa haadha ofiitiif qopheessitee rabbi isirraa jaalatu obboleettii kenna. Kinooti as biratti kootii liizariin kan jechuudha. Argitanii firii saayizii fi xibbaa bituyyuu jira jechuudha. Inni kun firii saayiziidha. Kinooti argaa jirtanii firii saayiziidha jechuudha. Inni illee baay'ee bareedaa akka ta'e jechuudha. Gatiin isaa birrii 1,800 jechuudha. Kootii firii saayiziidha. Sila godhee sin mul'isa uffata waan bal'aa godhadhee firraan naan godhatamu. Kinooti jechuudha. Biriyaagaa bitee namni barbaadan gatuma saniin isin kenna bitadhaa isiniin jedhe jechuudha. Waan hunda isaa of keessaa qaba. Akkuma isin beektanii inni illee birrii 4,000 jechuudha. Gogoraa qaba, diriyaa qaba, maqarabaa qaba jechuudha. Waa baay'ee ofirraa qabate jechuudha. Akkuma beekamu waa baay'ee qabate jechuudha. Wanta hunda isaa wajjin birrii 4,000 jechuudha. Waan guutuu isaa ofirraa qaba jechuudha. Borsaa daftaraa kinooti. Borsaa daftaraa jechuudha. Obboleettiin keenya obboleeyyan dhiiraa kataatti waan qabduuf jecha jaraaf bitte jechuudha. Obboleeyyan sadii qabdi. Jara sadiin iyyuu gara bitte jechuudha. Borsaa daftaraa kinooti. Argitanii? Kinooti. Borsaa daftaraa tokkochi birrii 1,200 jechuudha. Borsaa sadii bitte jechuudha. Obboleettiin keenya borsaan sadii fi birrii 3,600 jechuudha. Borsaa sadii 3,600 tokkochi 1,200 jechuudha. Daftarri dazan tokkollee kinooti jechuudha. Abbaa 32 inni kinooti maqaan birrii 200 jechuudha. Itti aansee maxalayaadha. Maxalayaalleen kinooti. Maxalayaa kana birrii 380 jechuudha. Inni illee
Ittaansee sufraa nyaataati. Sufraa nyaataa kinooti. Ka xiqqaa jala jira jechuudha. Guddaan isaa kinoo kana. Kun guddaa isaati jechuudha. Argitanii kun guddaa isaati. Xiqqaa kinoo kan lafa kana jira jechuudha. Lafa irra jira xiqqaani. Kinooti xiqqaan isaa lafa jira. Gatiin isaa birrii 1,200 jechuudha. Ittaansee rootuudha. Rootuun guddichi kinooti jechuudha. Abbaa litiri 420 inni illee gatiin isaa birrii 3,000 saati kana akka ittiin jiru jechuudha. Jarkaaniin tokkochi birrii 150 jarkaaniin lama birrii 300 jechuudha. Tana jechuudha daandirii diimtuu jechaan isii tana. Isiilleen birrii 1,200 jechuudha. Fireen jahaa isii ittaansee jechuudha. Gaafa duraallee isin waraabee jira. Tun adiidha tun boora jechuudha. Baay'ee bareeddi 250 jechuudha isiilleen. Isiin fireen 12 isii birrii 3,000 jechuudha. Ittaansee sukkaara bunni illee as keessa jira. Sukkaara birrii 300 fi achi bira jira jechuudha. Inni illee birrii 300 namoonni bitachuu barbaadan obboleeyyan keessaniif akkasuma namni ilmoo qabu kinoof jechuudha. Chaakoo isa kana birrii 300 jechuudha. Ittaansee ammallee qibaatiidha. Qibaatiin kinoo isii tana jechuudha. Isiillee birrii 200 jechuudha. Asbiraa siinii bunaati. Siiniin bunaa darzanni birrii 4,500 jechuudha. Kinooti gimaashi bitee fi lamaan irraayyuu. Ittaansee siinii aananii jedha. Siinii aananii namni guddaa yoo dhufe kaaniin kennuutiin saalfadha jettee siinii guddaa kanaan bitatte jechuudha. Siiniin guddaan kun siinii oriijinaaliidhaallee akkasuma siinii baay'ee guddaadhaallee jechuudha. Namoonni siinii aananiitiif kana barbaadan isiilleen gimaashni isii 2,500 darzan namooyyuu birrii 5,000 jechuudha. Siinii baay'ee oriijinaalii fi akkasuma furdaadha. Masoobii baay'ee bareedaa fi oriijinaalii ta'e argitanii. Masoobii bareedaa jechuudha. Hodhaan isii ajaa'ibaati. Haadhoon isaa kinooti jechuudha. Masoobii baay'ee kwaalitii taate jechuudha argitanii. Masoobii bareedaadha. Akkana fakkaatti isiin birrii 3,000 jechuudha. Ittaansee safeediin isaallee kinoo asumarra jira. Boodas deebi'uu hin tolu. Safeedillee birrii 600 jechuudha. Akkana fakkaata. Masoobiin 3,000 isiniin jedheera. Masoobii baay'ee bareedduuti. Dhugaa dubbatuuf bootaan an deemee bitu osoo isin himee hin amantanii boota fagoo deemee bita jechuudha. Isinumaa bitu jecha. Inni jedhaa baaldiin kinaamii kiiloo achi bira isin dhiyaatee jira. Abbaa firee 9 jechuudha. Firee 9 qaba. Inni sun ka Dubaayitii fi ka biyya keessaa ka jedhamutu jira jechuudha. Lammaffaa isaatu jira. Kun ka Dubaayii sanii baay'ee bareedaa baaldii baay'ee bareedaa ta'e 2,700 itti aansee ka bishaan ho'isu jedha. As bira jira jechuudha. Inni sun baay'ee kwaalitii fi oriijinaalii ta'e booyilarii baay'ee oriijinaalii ta'e baazarii keessaa bitee jechuudha. Baay'ee bareedaa argitanii. Kan mastaawwatii san jechuudha. Booyilarii buumii jedha. Buumii ta'e kan mastaawwatiiti jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. As biratti masakkaan isaa abbaa 3 jechuudha. Argitanii baay'ee bareedaa ta'e abbaa 2 illee fayyadamuu dandeettanii masakkaan abbaa 3 illee. Inni kun illee birrii 2,200 jechuudha. Warroonni bitachuu barbaadan bitadha. Baazariiti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Inni illee 2,200 isin jedhee. Akkasuma immoo albee fooniiti. Albee foonillee keessa jirti. Tajaarmaanii jettuun jechuudha. Kabinne meeshaa keessatti argitanii yoo adada gabbaastanii dagataa baaftanii asirraa dubbifataa yoo feenu asirraa dubbifataa feena jechuudha. Sababa saniif manatti hafe jechuudha. Albeen Jarmaanii quxurii qaba jechuudha. Abbaa lakkoofsa 8tu jira. Abbaa lakkoofsa 10 jira. Abbaa lakkoofsa 10 bitee jechuudha. Nama hedduutu jiru. Abbaa lakkoofsa 10 bitee abbaa lakkoofsa 10 kun birrii 450 jechuudha. Jarmaaniidhaan jechuudha. Jarmaanii kataate akkasuma albeeffannooti. Albeeffannollee kilooti. As bira dhiyaattee jirti jechuudha. Inni kun gariin in socho'u kun ammoo yoo isa gooru jechaadha argitanii. Kajooru san jechuudha kuni baay'ee bareedaadha jechuudha. Argitanii kajooru jechaadha kun. Argitanii kan sharaataatu san jechuudha. Akkasuma ammoo albeen kun namni hin beekne kun darajaa qaba. Akkasuma Puumii jedhee qofan dhiisu Jaarmaanii jedha argitanii. Lammaffaan isaa Jaarmaanii hin jedhu, tokkoffaan isaa Jaarmaanii jedha. Gatii isaallee tasumallee walitti dhufanii birrii guddaa wal caalanii namoonni bitachuu barbaadan. Kanarraa kaasee hanga xiqqaa Jaarmaanii jedhee oriijinaaliin isaa Jaarmaanii jedha. Namoonni bitachuu barbaadan akkas adda baasaa bitadhaa isin jedha. Kun hanga xiqqishuu isiiti. Xiqqishuun isiillee gadhaanti Jaarmaanii jettu jechuudha. Albeen kun argitanii Jaarmaanii yoo inni hin jedhin dogongortaniillee hin bitatinaa isin jedha. Oriijinaalii isaa ta'uu maaliin beekanii yoo inni Jaarmaanii jedheen bitatan jechuudha. Haasalli isin dheeressee dhiifa manarraa ta'a. Gatiin isaa birrii 2,600 jechuudha. Gatiin kunuuti maqasii ofirraa qaba maqasii qaba jechuudha. Gatiin isaa waliigalli isaa birrii 2,600. Lammaffaan isaa garuu sirrii qannasa. 2,200 ta'e 2,200 naannoo san jechuudha. Makaraattaa bal'aadha.
akkasuma kabaqoo hullee miti jechuudha inni illee hin dhooyu ka dhooyu miti waanzaa muka waanzaa jedhamutu jira muka waanzaa jedhamutu jira mukni waanzaa jedhamu suni maaliidhaan hojjetama waan akka yeroo koornarii waan garagara hojjetan muka waanzaa saniin hojjenna jechuudha koornarii hojjennu muka waanzaa saniin hojjenna inni biraa maashina juusiidha maashina juusii sookaaniidha jechuudha sookaaniin akkuma saachitu jechuudha baay'ee bareedaati saachidhii fi inni gatiin isaa waliin hin madaalu jechuudha sookaaniitu caala sookaaniin baay'ee bareeda akkuma kaawwanii jookiin lama qaba ka Dubaayiti jechuudha argitanii ka Dubaayii ta'uu maaliin beekna hojjetan waa baay'eetu jira asirratti jechuudha wanta jiran argisiisu sa'aatillee daqiiqallee waan irraa deemee jiru tokkoffaa baatiraan isaa kun wanni baal'i isaa kun hojii gurraacha ta'uun isaa ka Dubaayii ta'uu ni mul'isa kana qofaa miti waa baay'eetu jira isa moo biidiyoo biraa keessatti tokko ni mul'isa gatiin isaa 4,400 fi 700 jechuudha ta'anse maashina shunkurtiiti maashina shunkurtii baay'ee kwaalitii ta'e abbaa litirii haa jechuudha asbira jira gaafaan biidiyoo kan irratti tokko isin himee jira sadarkaan tokkoffaan kana lammaffaan kana hidhee isin waraabee jira jechuudha kinooti maashina shunkurtii abbaa litirii jahaa ta'e kinooti abbaa litirii jahaati jechuudha biidiyoo isaa isin waraabee jira jechuudha tokkoffaan kana lammaffaan kana hidhee isin waraabee jira kinoo kana tokkoffaadhaan bitee jechuudha aslaalaa kinoo qaama isaa guutuu laalaadha tokkoffaadhaan bitee jechuudha argaa jirtanii kun tokkoffaadha jechuudha gatiin isaallee 4,400 jechuudha tokkoffaa isaatiin bitee jechuudha sunillee madda macaa saambusaati jechuudha muka ofii qabaa innillee 4,450 jechuudha innillee kana jechuudha 450 moo akkamiin naannoo akkasiiti moo 200 akka jechuudha firee jahaa isii bitee jechuudha asirratti wanti osoo isin bira taa'e hababa kanallee osoo isin bira taa'e jechuudha hababaa kunillee fireen takkattiin 800 lamaan isaa 1,600 jechuudha asirra jira inni biraallee feermuuziidha feermuuzii abbaa lamaati kilooti feermuuzillee asirra jira jechuudha feermuuzillee isinitti himinni asirratti meeshaa hin barreessi bira taa'e jechuudha kaawwan barreessee kanneen osoo hin barreessin abbaa litirii lamaati litirii lachuuyyuu tokko jechuudha kararri isaatti xiqqishuu wayii wal dida malee tokkuma wanti marti isaatu tokko jechuudha hojii isaa 1,700 lamaan isaa 3,000 fi 400 jechuudha akkanatti mul'inne mandajaaleen kun jechuudha mandajaan kun abbaa guddaadha jechuudha jiddu galeessallee guddaadha inni kunillee mandajaa kana jechuudha meeshaalee kanneen keessaa akka jaalattinee bitachuu barbaadaa yoo jiraate keessan dubbisuu ni baafatina lafa kabira ijji masxaaxabaadha jechuudha ijji masxaaxabaan kinooti as biratti hafee jira jechuudha innillee fireen tokkochi 200 obboleettiin ta'in aynata garaagaraa bitatte jechuudha 400 jechuudha lamaan abbaa meetii diidamaati kan gaddalee abbaa meetii diidamaati garuu garaagarummaan isaa asirratti diizaayinii isaa jechuudha diizaayinii isaa kanaaf filatamuu biratti akka ta'e gaddaa sirri wal fakkaataa sirri wal fakkaata garuu diizaayinii isaa kanaaf garaagara jechuudha bitanii kana bicha garaagaraa kun qal'aadha kajalaa mukaa ka isii ammoo iyyuu boondiidha garaagarummaan kana qofa mitirilleen tokkoma diizaayinii garaagara jechuudha karariillee waliin dhiyaatu ta'a garuu tokkomti waliin dhiyaatu ta'a abbaatti tirasii diidamaate jechuudha abbaatti tirasii diidamaate boondiidii bareedaadha baay'ee maashaallah baay'ee jabaataa fi qankaaraa kan ta'e orjinaaliidha sirriitti orjinaaliidha baay'ee orjinaali kwaalitii kan ta'e jechuudha sirriitti qankaraadha baay'eellee isin agarsiisuu danda'u maaliif jennaani viidiyoon meeshaa kana irratti jala dheeratee ilaallatee akkasuma ammoo iyyuu makiinallee dhaabatee eegaraa ta'edha waan ta'eef eegan waraabee viidiyoo kan waraabee roobni addaan naqutee deebi'ee har'a lammaffaa gaafa ta'e kun itti deebi'ee meeshaa kan waan ta'e irratti deebi'ees waraabaa jechuudha maaliif gaafa isaan viidiyoo meeshaan baay'eedha kunillee baay'eedha waan ilaalaa jechuudha meeshaa baay'ee san waraabee viidiyoon jalaa dheeratee akkasuma ammoo iyyuu roobni illee naqabee jennaan kana waraabuu dandeenye kana ammoo iyyuu akkuma osumaan ta'e irratti baasee akkasumas waraabaa jechuudha salaalaa kan fakkaata beekumsi sitti Rooti maashaallah mitirii jaha jechuudha mitirii isaa mitirii jaha baay'ee bareeda jechuudha hedduu bareeda maashaallah abbaan digdama waan bareedu se'uu dhugaa dubbatuudhaaf aadaa baay'ee bareeda hedduu namatti tola jechuudha baay'ee bareeda dhugaa baay'ee namatti tola namni abbaa 30 fi abbaa 40 bichaa hin naannessinaati abbaa 20 illee hojjechiifadhaa sin jedha mitiriin takkattiin 9,900 mitiriin jaha 54 jechuudha maashaallah baay'ee bareeda boondiin isaallee orjinaaliidha diizaayinii kana yoo barbaadan abbaa 30 illee sin hojjanna abbaa 40 illee sin hojjanna abbaa 20 illee sin hojjanna sin jedha diizaayinii kana yoo barbaadan ajajadhaati dalaisiifadhaa sin jedha maashaallah baay'ee bareeda haala kanaani daddafaati mana keessanii galfadhaa sin jedha akkasumatti hanga xumuraa na wajjin tura meeshaa geessuuf deemaa jirra jechuudha meeshaa obboleettii ta'inaa geessuu deemaa jirra waan ta'eef asumaan haadhaallee sapiraayizii goonaa kennaa haadhaaf abbaallee qabdi obboleettiin ta'inaa ka abbaa isinitti mul'ifnee amma achitti isin mul'isaa waan ta'eef na wajjin turaa sin jedha turtiin keessaan na wajjin galatooma
Kinooti hiikaan kanneen jechuudha. Hiikaa kan viidiyoo isin waraabee jira. Roottoon sunillee guutuudha. Kunniin meeshaan guutuun isaa guutuudha jechuudha. Meeshaa obboleetti deennaa. Kumiin. Warri rakreeffatammoo. Kinooti haala kanaan feenee geessinee jirra jechuudha. Isuusin cufamee jira. Gara mana warraa deemnaa nu wajjin.